Dureeyyii Afrikaa afur ka qabeenyi isaanii walakkaa qabeenya Afrikaa caal beektuu kunin sob fakkaachuu danda'a. Garuu dhuga dhugichoo dhaabbanni Oxfam ibsa dooles keessa baaseen kun dhuga ta'uu mirkaneesse. Qabeenyi dureeyyii afran kana qofti jiddu galeessaan $57 biliyoona fi tuqaa afurii ta'a. Qabeenyi namoota miliyoona 750 yoo walitti qabam yookiin yoo walitti dabalame akka namoota afran kanaa hin ga'u jechuu. Namoonni afran kunin eenyu? Qabeenyi isaanii akkamiin argatan? Ka jalqabaa Aliko Dangote lammii Nigeeriyaa ka qabeenyi isaa $23 biliyoona fi tuqa 3. Dangoteen ebel 10 bar 1957 Nigeeriyaa kutaa Kano jedhamu keessatti dhalate. Afrikaa keessatti namoota hojii uumuun ciccimoo ta'an keessaa isa tokko. Hundeessaa fi hoogganaa Dangote Group ka ta'e dureessi kunin indastiriiwwan hedduu qabuuni ardii Afrikaa irratti sooressa cimaa. Dameewwan daldalaa kanneen akka simintoo, sood, daakuu, paastaa, xaa'oo, zayitii, bobaa fi gaazii keessatti guddoo beekama. Bar 1977 umrii waggaa 20tti liqaa yookiin liqee eessum yookiin abuyyaa isarraa argateeni Lagos keessatti hojii xiqqoo jalqabe. Ruuzii, sukaaraa fi simintoo biyya alaa galchuuni Nigeeriyaa keessatti gurguraa ture. Hojiin ala galchuun saffisaan guddachuu akka hin dandeenye hubatee baroota 1990 yookiin jalqaba bar 2000 keessa biyya keessatti investimentii gochuu jalqabe. Warshaa sukaaraa, sooddaa fi daakuu jaare. Guddachaa dhufee warshaa simintoo Afrikaatti isa guddaa jedhamee hundeesse. Meeshaa ala galchuu dhiisee oomisha biyya keessa filachuun isaa baasii hir'isuun gabaa dhuunfachuu fi is gargaare. Bar 2023 keessa Dangoteen warshaa bobaan itti qulqullaa'u ka addunyaa irratti guddaa ta'ee jaare. Kan malee oomish xaa'oo jalqabee akkasumas investimentii qonnaa fi geejjiba keessa galee hojjechuu jalqabe. Nigeeriyaan alaatti Dangoteen warshaalee simintoo Itoophiyaa, Senegal, Tanzaaniyaa, Afrikaa kibbaa fi kaan keessatti jaare. Kun ammoo ejjennoo tokkummaa Afrikaa deegar keessatti maqadansa isaaf uume. Kan malee dhiyeen kana Itoophiyaa keessatti warshaa xaa'oo ijaaruu fi mootummaa Itoophiyaa waliin galuun gabaafame ture. Kan lammaffaa Johan Rupert lammii Afrikaa kibbaa ka qabeenyi isaa $14 biliyoona fi tuqa 2. Johan Adoolestok bar 1950 Afrikaa kibbaa magaalaa Stellenbosch keessatti dhalate. Namni kunin hoogganaa Richmond Group ta'uun beekama. Dhaabbanni Richmond garuu dhaabbata addunyaa irratti meeshaalee qananii ta'an oomishuun beekamu. Richmond oomishaalee qananii fi biraandiiwwan bebeekamoo ta'an oomishuun beekama. Saattiiwwan gatii guddaa, meeshaalee faayaaf midhaginaa akkasumas meeshaalee qananii kanneen addunyaa irraa jaalatamanii fi guddachaa dhufan oomishuu jalqabe. Kanaan guddoo sooromee yeroo tokko Aliko Dangote caaluun Afrikaa irratti sooressa tokkoffaa ta'ee ture. Kasadaffaa lammii Afrikaa kibbaa Nikki Oppenheimer ka qabeenyi isaa $10 biliyoona fi tuqa 2. Nikiin waxabajjii 8 bar 1945 dhalate. Namoota industirii daayimondii keessatti guddoo beekaman keessaa tokko. Qabeenyi isaa guddinaanii dhaala. Dhaabbata daayimondii addunyaa irratti guddaa ta'e DBS kan jedhamuu fi dhaabbata albuut qotuu Anglo American kan jedhamu maatii isarra dhaale. Dhaabbilee kan guddisee oomishawwan adda addaa irratti babal'eesse. Maatiin isaa waggaa 85 fi DBS gegesaa turte. Bar 2012 ammoo Nikiin murtee seena qabeessa ta'ee murteesse. Qabeen harka 40 ka isaa fi maatiin isaa dhaabbata DBS keessa qaban dhaabbata Anglo Americaatti $5 biliyoona fi tuqa 1 gurgure. Akkanaanii qabeen Anglo American keessa qaban gara harka 85tti guddise. Nikiin addunyaa biizineesii keessatti nama guddoo beekamu. Kan afraffaa lammii Masrii Nasiif Sawaris ka qabeenyi isaa $9 biliyoona fi tuqa 4. Nasiif amajjii 19 bar 1961 dhalate. Ijoollee dureessa Masrii onsi Sawiris keessaa maandhaa yookiin ilmdhumaa. Abbaan isaa hundeessa dhaabbata Orascom ture. Nasiif Yuunivarsiitii Chicaagootti Economics barachuuni maatii Sawiris keessatti nam cima ta'e. Masrii keessatti marroo hedduu sooressa sadarkaa durar jirta'ee ramadama. Afrikaa fi addunyaa Arabaa keessalleetti sooressota jiran keessaa isa tokko. Namni kunin kaampaanii Jarmanii hidhannoo ispoortii oomishuu Adidas keessatti qabeen ga'ee guddaa qaba. Abbaan qabeenya kunin bakki itti baratee Yuunivarsiitii Chicaagootti baratoonni Masrii carraa argatan gochuu fi $20 miliyoona arjoome. Biyya keessaniitti yookiin naannoo keessaniitti dureettiin yookiin dureessi beekamaan eenyu? Maaliin durooman?